ijoolleen shamarranii yeroo bultitti seenuu deemtan dhiira sadeen kan akka mootummaa Abiyyii fi jaalmarroon firraa walee galsanitti irraa eega ofitti deessina. Qophaa dhiira fi jibduu. Konkolaataa waan ooftee jiru idduuf bareedduu Ruwaandaa dorgommii miidhagina biyyoolessaa mo'achuun giiftii miidhagduu jedhamtuun irra deddeebi'amee kan waamamu yoo ta'u, jiraattonni mucaa fayyaa ilmoo tiyyanarraa dhukkubu jira. Na gargaarii jetteen giiftii uummanni akka kennuufi barbaade. Gaafa islaamummaan bakka addunyaarraa ka'ee alhamdulillah waka fayyaa qabdu maaliif hunda abdi duniyaan kun godhudha konkolaataa bituu yookaan gamoo jaaru addunyaan godaansa namuu irra turu dabba kan keenya argattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota furtoota reedii maltu akkam nagaa fayyaa jira jettu sin jenna. Arras walitti deebi'ee jira. Warroonni chaanala keenyaaf maatii taatanii subscribe gotan. Baay'ee galatooma viidiyoo yoo tole like share subscribe gochuudhaan wal biraan gaa sin jenna. Warroonni immoo irra deebiidhaan gara chaanala keenyaa dhuftan ana haa dhufu bakka nagaan dhuftanii sin jenna. Subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya daawwachaa gara sagantaa dhufneetti haa deemnu sin jenna. Akkuma suuraa asirratti argitan kanatti bareedduu Ruwaandaa konkolaataa oofte yaani dhugaatii waan jaamsanii beektan jedhii yaada. Dhugaatii bareedduu Ruwaandaa akka Ruwaandaa biyyattiitti akka addunyaatti illee kan filatamtee qophooftee jirtu jechaadha. Seeraan ala konkolaataa waan ooftee jirtuuf bareedduu Ruwaandaa dorgommii miidhagina biyyoolessaa mo'achuun giiftii miidhagduu jedhamtuun irra deddeebi'amee kan waamamu yoo ta'u, jiraattonni Ruwaandaadha giiftii yookaan bareedduu Ruwaandaa jedhamtee waamamuun osooma kanumaan jirtu immoo alkoolii dhugdee konkolaataa oofti. Konkolaataa yeroo ooftu kana konkolaataan hayyama maleedha, seera maleedha waan ooftee jirtuuf to'annaa jala oolte jechuudha. To'annaa biyyattii jala kan oolte himamaa jechuudha. Kana malees giiftii miidhaginaa Ruwaandaa kun bu'uuraalee misoomarraa miidhaa gaggeessite akka yaanii konkolaataa seeraan ala oofte kana meeshaa namaatis haa ta'u wantoota kararra jiran irra baasuudhaan meeshaa namaa yaanii bu'uuraalee namaa hamballeessite mul'isaa jechuudha. Poolisiin to'atee to'annoo seeraa jala kan oolche jechuudha. Poolisiin ibsa baaseen shamarree maqaan ishee Gibinii Mo'attoota jedhamtuun kun osoo hayyama konkolaachisummaa hin qabaatiin konkolaataa oofte. Qabeenya gurguddaa kan magaalattii sanii kan biyyattii sanii irraan gaggeessuun isiidhaa poolisiin gabaasee jechuudha. Miidhagni isii achumatti hafee jechuudha. Walumaa galatti viidiyoolee kan biraa kan isin daawwachiisnu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turaa isin jenna. Jittuunis subscribe gochaa maatiin keenya. Subscribe nu jajjabeessaa isin jenna. Mee fakkeenyaaf viidiyoo akka malee garaan nyaatte gara jabummaa ilma namaa kana waan irraa hubannu jira. Isaan kanarraas waan tokko viidiyoo tokko isin agarsiisneeti. Viidiyoo irraan akkasitti dabarraa jechuudha. Yalla. Mucaa fayyaa ilmoo tiyyanarraa dhukkubu jira. Na gargaarii jetteen giiftii uummanni akka kennuufi barbaadeeti. Haysiin gaafattee TikTok irratti akka uummanni giiftii kennuuf akkasuma leenca wantoota akka abaaboo akka darbaniif kan isin gaafatte. Si wajjin hin barbaadu nama akka keetii wajjin nama na fakkaatu nama akka kiyyaa wajjin gartee deemee dorgoman si wajjin hin dorgomu geema si wajjin hin taphadhu jetteeti intalli Oromoo kiristaanaa tuni haala kanaan namitti rakkattu Suuriyaadhaan lammii Suuriyaati isheen haala kanaan akkasitti garaa jabummaadhaan osoo garaa hin laafiniif wanni goote jechuudha. Eegas booda immoo ibsaan isuma san ta'e deebi'ee immoo ta'e ibsa laalee walitti deebina. Asuma ilaalu. الله يسلك يا ابني عندي بيبي يا ماري
أنا جرى من مرتب بسولات ده ما بركة أنا كذي كيا ذي نمتكني أنا أميني سولات هذا شو هو بقول له نبيله ده مرتب كنا الله يسعدك الرجال شيء بدي أنا نبي بيبي مريم الله يوفقك يا ربي البيبي طعام للبيبي الله يرزقك يا ابني الله يحميك يا ابني على راسي الله يحميك يا ابني مين وجهي والله الله يحميك أنا بوم أبان أبي انت من وين اللي بود سفارة ولا تقرأ والله يسير الله يحميك يا ابني الله ibsaan haala kanaani hordoftoota isa jala jiru gara isiidhaa dabarsee fi hanga xiqqaatullee hanga tokko warqaarsa godhee jira jechuudha. Isuma tana biyya fattan dumjiyoon kiristaanaa reefu tana viidiyoon jalqaba isin agarsiisan dumjiyoon kiristaanaa akka isiidhaa wajjin geema hin taphanne ofirraa dhorkitee ofirraa baastee jechuudha. Asii galee kun gara jabummaa ilma namaatti iddoo mul'ataa jechuudha. Wanni kun ammoo gaarii miti. Gara biraatiin muna rabbi raamotaa godhuu fi tan eeggaddaa kana gara fuuldura deemte wanta isin dhaammattee deemte keessaa tokko tokko isin dhageessee akkasitti gara viidiyoo taantu tokkorraa tartiibumaan deemna ga'a. Abdalla Rabbiin kaali qabtee gaafa islaamummaan bakka deemuuf ga'e uummanni ragaa kaabatee dhamee arguuf ta'a gaafa maqaa rabbii ol ta'e gaafa wanta hundi bakka ga'e gaafa kaawwee fuullee kan kaani kaatee yaa'inni qaa'inni akkan jirate insaanii sodaa malee kalee gabbee yaa gammachuu namaa urree natti ga'e rabbiin isaaf ta'e argee. Baay'ee garaa nama nyaata. Haala kanaan viidiyoo isiidhaa irratti viidiyooma isii irratti yaani sababa isiitiin namoonni beekaa gocha gaggeessanii mee viidiyoon tunis maaliif akka taate naan galle inni naaf ta'us mee ilaala. Gaafa dunyaan humna hangaluun badaan gahe laa ilaaha illallah jedhee ragaa bahe jireenyi isaa guutuu rabbi jecha ta'e jecha kana ammayyaa addunyaarraa kahe alhamdulillahi rabbiin isaaf ta'e kun qawlee rasuula arganne ergamaa jaala. نوكل ربي الحمد لله الحمد لله ونعم المولى كما جاء. Guys, viidiyoon kunis kanuma munaadhaaf dalagamedha. Yaani maaliif dhaamsa isiin uummata Oromootti dhaammattee deemte akkaawuntii keessa qulqulleeffadhaa arra duunaa biroo duunaa beeytanii kanaafuu keessattuu warra shamarraniitiif qajeeltee qaqqabdee dhaamtu jirti. Hamma humna isiitiin waan dandeessu dabarsitee jirti hawaasa kanaaf. Maashaallah rabbiin gartee fuullee rabbii itti haa turu jenna. Okay, gara biraatiin walaloo dubaa kana kan dhaamsa of keessaa qabu isallee daawwanneeti gara viidiyoo itti aanutti dabarraa jechuudha. Guys. Gadadootti marsee yoo hammaatan rakkoon hikkutatti dhabdii hin baata gaaf tokko sammuu kan dhiphisin waa hundaaf yaaddofte hamilee kan cabsanii himmaadhaaf jettee jiruu barkalaatte addunyaa fiixessa yookaan ni argamti yookaan ni dhabamti osoo fayyaa qabduu maaliif kun ta'abdi duniyaaf qimbaloliin konkolaataa bituu yookaan gamoo jaaru addunyaan godaansa namuu irran turu dafqa kan keenyaadhu argattu hojjedhuu dhabdus dhagaa cabsi jiruu addunyaadhaa argattullee dhabdu haga danda'ame gammachuun dabarsi rakkoo kan kee baaftee hiriyyaadha jettee namatti himate ilmi namaa bada gubbaadhaaf fakkeessaa rakkoo kee gammada rabbii kee sujuudii galata galfadhu argattu shakkarii yoo dhabdes sabbarii rakkoo keessa keetii isumati madhu fayyaa guutuu qabda ati dargaggeessa fiigdes ni dabalta qabus ni dandeessa hirriibarraa ka'ii yeroodhaan qaroomi yeroo keessa jirtu itti fayyadami abbaan qabeenyaatis abbaa aangoos ta'e ilmi namaa kamuu gaaf duniyaarra dhufu carqii takka malee qullaadha dhalata rabbii sababsatee hojjetee argata atis hojii hin tuffatin hagamuu ulfaatu shintibeetii diktee dafqa kee fudhatuun fuula ilma namaa dhaquurraan hammaatu dadhabbiin himatin hagam yoo jabaate hin dagatin rakkoo waan keessa dabarte waan kala yaadatuun kaayyoos si akeeka nama waan darbe beekuttu isa dhufus beeka hin dagatin rakkoo kee dabarte. Very good.
dhaamsa guddaa kan of keessaa qabu walaloon kun natti tollaani isinilleen yookaan isinitti tolu ta'e jee isiniif fidee okay inni kun oomee maal jedha isa kanallee ilaaleeti waliin dabarraa. Ijoolleen shamarranii yeroo buutitti seenuu deemtan dhiira sadeen kan akka mootummaa Abiyyii fi Jaalmarroon firraa walee galsanitti irraa eegaa ofitti hin deessina. Tokkoffaa dhiira kijibtuu, lammaffaa dhiira jarjartuu, sadaffaa dhiira suusii fi araada garagaraa qabu ofitti hin deessina. Maaliif? Tokkoffaa dhiirti kijibtuun jiruu tan ta'e guutuu si kijibaatu osoo waliin jiraatti jechuudha. Lammaffaa dhiirti jarjartuun yoo waa xiqqoo wal dhabnee si gidduutti argame daftee jireenya si keessaa si baatu. Faayidaa siin qabdu. Sadaffaa dhiirti suusii qabdu silleen beektu abbilleen beektu. Kanaaf dhiira kanaa kana ofitti hin deessina. Alhamdulillah ani gurraacha keessan kana hundarraa qulqulluudha. Wanti kun waanuma jirudha. Kan ammoo isinumti maal akka isin dhagahamu maal akka yaada keessan isinumti ibsadhaa malee ani kana sana isin jedhu. Viidiyoo irraa dhumaatiin ilaalee godhamnaa jechuudha. Intala muciyyoo munaadha. Rabbi rahmataa godhuu fi taa'amuu fuulduratti intala yeroo isin haadhaaf sagalee qabdee yookaan waliin haasoftu sagalee isa waa xiqqoo isin dhageessisa. يا ربي لما كنت قواتي سمد ربنا كانت هقلكو والله أمي جاك نغطها يا دبقا يونس ربي وانا مبو إمنا ما كتبا يبيك ولا كتبا يبيكو وقال إمنا ما كتبا ومني أكتبا يبيكو أكتبا يبيكو أكتبا جراتو مني kanaaf viidiyoon munaa kun baay'ee garaanuma nyaata waa hedduu irraa baratan jedheeti kan viidiyoolee wal keessa isin gurguree jidduudhaan jidduu walitti dhaabee hamunaa qofa yoo kan agarsiise xiqqishoo naasuu keessa galtan jedheeti maaliif wantoota gartee isii fakkaatan irraa du'aa godhaniif jechuudha. Asirratti walaloon akka malee naasuni kan fakkeenya amma munaa kana fa'aa kaase jechuudha. Guys, videoon har'a nuti qabnu kana fakkaata ready maniin jedhama. Kan hanga ammaa isin wajjin ture jechuudha. Warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala keenya subscribe gochuudhaan akka viidiyoo biraatiinis walitti deebinutti bakka bilbilaa sanis cuqaasaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.